dhawaa Hegereenisii kan nama yaachiftuu ta'uu jiraattonni himan. Dirree dhawaa keessatti gaafii abbaa biyyummaa borbee kaasaa jirtuun namoonni uummata isaanii tajaajilan hedduun shiftoota Somaaliitiin ajjeefamuu itti fufaniin guyyaa kaleessaa immoo Inspektar olaanaan Jawaar Ibrahim Said humna shiftaa Somaaliitiin rasaasaan rukutamee ajjeefuu himame. Bal'ina oduu tanaa qabanneetti dhiyaanna. Naannoo Sidaamaatti alaabaan Oromiyaa ibiddaan gubachuurraa kan ka'e walitti bu'iinsi naannoo Sidaamaatti uummata Oromoof Sidaamaa jidduutti uumame babal'achuudhaan gara dhukaasaatti jijjiiramuun dhaga'ame. Barreessisaan olaanaan biyya Paakistaan Ameerikaa fi Iraan jidduutti marii kan taasisaa ture hoogganaan waraana olaanaa Paakistaan Fiild Maarshaal Asiim Muniir guyyaa irraa gara biyya Iraanitti imaluun dhaga'ame. Kanaas bal'inaan dhiyeessina. Yaa'iin fayyaa addunyaa 79ffaan Siwiizerlaand Jeneevaatti taa'amaa jiraachuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Amnee nama isin dhageessifne hanga footootuu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. Hegereen magaalaa Dirree Dhawaa maali? Gaafii abbaa biyyummaatiif mormii abbaa biyyummaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti uummata Somaaliitii fi uummata Oromoo jidduutti kaafamteen Hegereen Dirree Dhawaa maali jettanii tilmaamtan yaada keessan nuuf qooda. Dirree Dhawaan eega gaafii abbaa biyyummaa falmii keessa galtee as bubbulteetti jirti. Humnoonni Somaalee hidhatan kanneen hoggansa mootummaa naannoo Somaaleetii fi hoggansa magaalaa Dirree Dhawaa waliin hidhata qaban falmii abbaa biyyummaa Somaaliin jalqabdeen uummata Oromoo lafa isaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqaasuudhaan kaanis shiftaa Somaaleetiin guyyaa adii magaalaa keessatti ajjeefamuun itti fufe. Ji'a torba dura magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boruu keessatti haadha ulfa jaajaa lakkutan gara qabdu addina siyaasiyaatu guyyaa adiin shiftoota Somaaleetiin naannoo Somaaleetirraa hidhatanii kanneen magaalaa Dirree Dhawaa keessa sosso'aniin eeggajjifamteen booda jiraattota ganda Abdii Boruu qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaasuun ni yaadatama. Haa ta'uuti malee shiftoonni Somaalee daangaa cabsuudhaan magaalaa keessatti guyyaadhaan nama ajjeesuun qe'ee fi qabeenyarraa lammiilee buqqaasan kunneen itti gaafatamummaa seeraa tokkoon malee hafuun isaanii maatii fi hawaasa biratti illee immoo guddaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa biratti uume. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa qaama shiftoota kanneen to'annaa seeraa jala oolchuu dhabuun isaanii ammas yakka biraa akka raawwataniif affeeramaniitu jiran. Haaluma kanaan roobii guyyaa kaleessaa caamsaa 20 bara 2026tti Inspektara olaanaa poolisii magaalaa Dirree Dhawaa Inspektar Jawaar Ibrahim Said magaalaa Dirree Dhawaa ganda Lagaarreetti guyyaa adiidhaan rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Shiftoonni naannoo Somaalee kanneen Jabuutirraa meeshaa waraanaa daddabarsuudhaan daldala seeraan alaa taasisaa jiran kunneen miseensa poolisii Dirree Dhawaatiif hoogganaa waajjira poolisii Laga Harree kan ta'e Inspektar Jawaar Ibrahim Said rasaasatti dhukkaasuudhaan eega rukutaniin booda Inspektar Jawaar mana yaalaa keessatti akka wareegame odeeffannoon miidiyaa hawaasaa garagaraa mul'iftee fi ibsi gaddaa miidiyaa hawaasaa poolisii magaalaa Dirree Dhawaa mul'iseeti jira. Kana malees yeroo ammaan tana dargaggoonni Oromoo bara qabsoo qeerroo Oromoo keessa shira mootummaa Somaalee abdii illeen tateen magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hidhaman lakkoofsaan 50 ta'an hidhaa cimaa waggaa 27 hanga umrii guutuu itti muramuudhaan dararamaa jiraachuudhaan kunis qeeqaa fi mufii garagaraa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irratti kaasaa jira. Hegereen magaalaa Dirree Dhawaa maal jettanii yaaddan? Yaada keessan karaa koomentiitiin nu qooda. Naannoo Sidaamaatti alaabaan Oromiyaa ibiddaan gubachuurraa kan ka'e walitti bu'iinsi naannoo Sidaamaatiif Oromoo jidduutti uumame babal'achaa dhufuudhaan gara dhukaasaa qawweetti jijjiiramuu dhaga'ame. Guyyaa irraa caamsaa 21 bara 2026 magaalaa Hawaasaa akkasumallee daangaa Oromiyaa fi Sidaamaa jidduutti sochiin nageenyaa hammaataa ta'uu himame. Kanaanis alaabaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa fi Sidaamaa irratti gubachuun walitti bu'iinsi uumameen dhukaasatti jijjiiramuun himame. Lola qindaawaa humni addaa Sidaamaa Special Force fi milishaan Sidaamaa waliin ta'uudhaan naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Girjaatti gaafa guyyaa wiixata dabre caamsaa 18 bara 2026 waaree booda uummata Gujii irratti banan cimeetti fufuun babal'achuun himame. Kanaanis ammoo ka'umsi lola kanaa daangaa naannoo Sidaamaatii fi naannoo Oromiyaa godina Gujii aanaa Girjaa magaalaa xiqqoo Gubboo Hemmaa Jaamtuu keessatti
alaabaan Oromiyaa qaama nageenyaa naannoo Sidaamaatiin gubame uummata biratti mufii uumuun walitti bu'insi alaabaa Oromiyaa gubachuurraa kan ka'e kunilleen walitti bu'insi kun babal'achuudhaan gara dhukkaasatti jijjiiramuu dibame. Amma bakka garagaraatti waraanni adeemsifamaa kan jiru ta'uun hoggaa himamu uummanni Sidaamaa deeggarsa aktivistoota Oromootiif qabsaa'ota Oromootiin waggaa muraasa dura if danda'uudhaan mootummaa naannoo Sidaamaa hundeeffachuudhaan akkasumallee itti fufanii humna addaa naannoo Sidaamaa hundeeffataman amma babal'ifannaa daangaatiif naannoo Oromiyaa bakka garagaraatti lola uummata irratti labsanii jiraachuun dhaga'ame. Mootummaan naannoo Sidaamaa lola bubbaasaa jiru kanarraa akka if qusatu uummanni Oromoo kan qeeqan hoggaa ta'u mootummaan federaalaatii fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi waraanni humni addaa naannoo Sidaamaa babal'isaa jiru daangaa Oromiyaa irratti labsi kun akka dhaabbatu uummanni naannoo Oromiyaadha yaamicha mootummaa federaalaatii fi qaamota dhimma ilaallatuuf dabarsuun dhaga'ame. Mariisisaan marii Ameerikaa fi Iraan kan ta'e hoogganaan olaanaa waraana biyya Paakistaan daawwannaa hojiitiif gara biyya Iraan taasise itti fufinsa marii kanaatiif haal duree hundaasuudhaaf qondaaltota olaanoo Iraan waliin marii taasisaa turuun ibsame. Ministeerri biyya keessaa biyya Paakistaan Sayyid Moosaan torbee tokko keessatti yeroo lamaaf roobii darbe magaalaa Teheraan gahuun kan dubbate hoggaa ta'u dhaabbanni oduu Iraan isaan gabaasa kana keessatti pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkiyaanii fi ministeera biyya keessaa Iskandar Mohammediin waliin mari'atanii jiraachuu dhiifame. Qondaaltonni biyya Paakistaanii fi Iraan marii isaanii keessatti haala naannoo irratti mari'atan jechuudhaan gabaasni kun kan addeesse hoggaa ta'u marii alkallatti Iraanii fi Ameerikaa jidduutti taasifamaa jirtu irrattis ni mari'atanii jaameetii gama. Ministeerri biyya Paakistaan marii tanarratti yaada biyya isaanii qondaaltota Iraan akka dabarsu ibsame. Pirezidaantiin biyya Iraan Masuud Pezeshkiyaan ministeera Paakistaan waliin haasawaa taasiseen booda immoo barruu gaazexaa isaanii sadarkaa Tiwiitarii irratti baaseen carraaqqii Iraan taasiftu kana harka darbuu osoo hin taane mariidhaaf kan nu dirqisiistu jechuudhaan dubbate. Iraan yeroo hunda jecha isii eegdee kan dubbattu hoggaa ta'u waraana kana dhaabuuf karaa hundaan qophii ta'uu beeksifte. Pirezidaantiin Iraan yaaduma kana kan deeggare hoggaa ta'u Iraan immoo harka kanneen osoo hin tahin dirqamaan harka kan osoo hin tahin Ameerikaan fedhii gaddeessee mari'achuu qabaannaan Iraan dhukkaasa dhaabdee mariidhaaf teessotti bahuuf dirqamuun ibsame. Jilli Itoophiyaadha. Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaatiin durfamu yaa'ii fayyaa addunyaa 79ffaa yeroo ammaa kana Jeeneevaatti taasifamaa jirutti hirmaatee jiraachuun ibsame. Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa konferensii tanarratti haasawaa taasifteen Itoophiyaan qorannoo fayyaa hawaasaa dhiyeenya kana ba'e irratti hundaa'uudhaan du'a haadholiitiif daa'immanii hir'isuu irratti bu'aa gaarii galmeessuu ibsuudhaan dhaqqabummaa fayyaa waliigalaa mirkaneessuu kunuunsa fayyaa sadarkaa duraa irratti xiyyeeffachuu sirna fayyaa cimaa uumuuf ciminaan hojjechaa akka jirtuu fi itti fufinsa kan qabdu ta'uu dubbatte. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa akka jettetti Itoophiyaan dhaabbata fayyaa addunyaa gamtaa Afrikaa biyyoota michoota naannoo fi idil addunyaa akkasumallee qooda fudhattoota hunda wajjin walitti dhufeenyaan hojjechuudhaan galmoota misooma itti fufinsa qaban galmaan ga'uu fi fayyaa haadholiif daa'immanii itti fufinsaan fooyyessuuf dhukkuboota daddabroo hin taane akkasumallee dhukkuboota biraa hir'isuudhaaf hirmaannaa hawaasaa guutuu fi qindoomina qaama dhimmi ilaallatuun tajaajila fayyaa qulqullina qabu akka argatu gochuu irratti kutannoo kan qabdu ta'uu ibsite. Qooda fudhattoota akkasumas deeggartootaa fi qaamoleen hawaasaa biroo fayyadamummaa ogeessota fayyaa ni mirkaneessanii jechuun kan dubbatte Dr. Maqdas Daabaa Itoophiyaan gama bu'aa fayyaatiin bu'aa gaarii galmeessaa jiraachuu dubbatte. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qopheessinee kan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.